magaalaan Amboo maaliif Amboo jedhame? Jalqaba masaayyuu Amboon jechuma sirriidha. Jechi Amboo jedhu kun magaalichaan dura ture moo magaalichaan boodadha kan inni dhufe? Amboo biyya daraaraa qabanii, Amboo biyya jaagama badaane, bagan keessan ta'e. Amboo warra karaan tokko garaanis tokko. Amboo biyya dhiiraa. Egaan siriyeesiin keenya har'as yeroo isaa eeggatee akkuma itti fufetti jira. Hi, akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Oromoo Book Sagalee Kitaabaa. Duraan dursee gara YouTube channelii keenyaatti baga nagaan dhuftanii isiniin jecha ani beekaadha. Namoota YouTube channelii keenyaaf haaraa taataniif deebi'aatii viidiyoowwan kanaan dura dalagaman ilaala. Siriyeesii tokko qabna. Innis immoo kitaabota garaagaraa barreeffamaan jiran gara sagaleetti jijjiiramanii weebsaayitii oromobook.com irratti kitaabonni afaan Oromoo bilisaan argachuu ni dandeessu. Isaan egaa dabareedhaan akka fuunee review goonaa yaada keenyatti kenninaa maal akka fakkaatu just akkuma traileriti kitaabicha irraatii wantoota garaagaraa ni barannaa jechuudha. Egaan komentiin garaagaraa nu qaqqabaa ture garuu torbee isa kana keessa immoo kitaabota achirra jiran irraatii wanta addaa tokkoon isinitti agarsiisuu barbaade. Egaan amma har'aatti kitaabota kan seenaa, afoolaa, saayikooloojii fi wantoota garaagaraa isinitti agarsiisaa tureera. Still ammallee kitaabotni hin tuqne baay'eetu jira. Garuu immoo har'a xiqqooshii wantoota twist goona. Maybe hordoftoonni Oromoo Book Sagalee Kitaabaa hammi ta'een keessan kana hin beektan ta'a. Garuu weebsaayitiin oromobook.com kitaabota barreeffamaan barraa'an gara sagaleetti jijjiiruu irra darbee seenaawwan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa duukaa ta'uudhaan kitaabota garaagaraa seenaawwan magaalota garaagaraa Oromiyaa keessa jiran qabatee jiru gara sagaleetti jijjiiree isiniif dhiyeessee jira. Fakkeenyaaf akkaataa hundeeffama magaalaa Adaamaa, Amboo, Jimmaa fi magaalota hedduu of jalatti haammateetu jira. Akkamittiin akka isaan hundaa'an, maaliif akka isaan moggaafamanii fi wantoota garaagaraadha kan of jalatti qabatee jiru jechuudha. Magaalaan Amboo maaliif Amboo jedhame? Jalqabuma masaayyuu Amboon jechuma sirriidha. Jechi Amboo jedhu kun magaalichaan dura ture moo magaalichaan boodadha kan inni dhufe? Egaan duraan dursinee immoo seenaawwan magaalota Oromiyaa keessaatii magaalaa eenyuraallaa har'a shirri dhuman isin fudhadhaa imalli gara magaalaa Ambootti. Amboo biyya daraaraa qabanii, Amboo biyya jaagama badaane, bagan keessan ta'e. Amboo warra karaan tokko garaanis tokko. Amboo biyya dhiiraa. Egaan magaalaan Amboo kan ishiin argamtu handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraatii kiiloomeetira 414 fagaatteetudha kan ishiin argamtu. Akkaataa hundeeffama magaalaa kanaa ani dubbiseeraa isinitti himuus nan danda'a. Garuu immoo yoon isinitti himee just jira miti amma fakkeenyaaf muuvii tokko otoo isin ilaalin ani isin dursee ilaalee waan ani isinitti himee muudii keessan isin jalaatii balleessu ta'a. Garuu immoo wantoota dubbisee baay'ee natti tolan isinitti himaa jechuudha. Egaan oromobook.com irratti katabamee kan jiru keessaati wanti baay'ee na ajaa'ibe hundeeffama magaalaa Amboodhaaf sababa guddaa kan ta'e hora Amboo fi riqicha uumamaa hulluqaa jedhamudha. Riqichi uumamaan kun immoo just naturallyidha kan inni appear ta'ee jiru laga guddaa tokko laga guddaa hulluqaa jedhamu irratti riqichi uumamaan taa'eetu jira. So namoonni yeroo ganni dhufee galaanni guutu sana irrakkatanii jechuudha. Sababni isaas yeroo sanatti gaa yaada infrastructurein garaagaraa hin jiru. Just deebi'anii riqicha tokko ofii isaanii hojjechuudhaaf baay'ee struggle godhumi. Garuu amazingly just naturally dhuma uumamumaan riqichi tokko achi jira. So sababa kanaafidha kan isaan Amboo jedhanii isa moggaasan. Jechi koogaa hundeeffamni isaa jechuudha. Magaalaan Amboo kan inni hundaa'e malee maaliif Amboo akka jedhame akkamittiin Amboo jedhamu akka danda'ame insi kun like gadi fageenyaanidha kan achirratti katabamee jiru jechuudha. Egaan namoonni garaagaraan bakkee garaagaraa taa'anii waa'ee magaalaa Amboo yeroo dhaga'anii fi dhuguma immoo gara magaalaa Ambootti imalanii reality jiru yookaan immoo dhugaa jiru experience yeroo godhan fardaa fi lafadha jechuun namatti ulfaatu. Sababni isaas Amboo jedhamee yeroo haasa'amu baay'ee biyya popular ta'edha Itoophiyaa keessatti. Sababni isaas karaa political figuriidhaan baay'ee beekamu karaa namoota gurguddoo
biqilchuudhaan fakkeenyaaf Haacaaluu Hundeessaa, Looreet Tsaggaayee Gabramadiin namoota baay'ee waamuu dandeenya. Artistoota garaagaraa, namoota bebbeekamoo garaagaraa, kana malees immoo namoota Itoophiyaa fi addunyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'an garaagaraa dachee biqilchiteedha Amboon. Kanaafiyyuu immediately sammuu namaa keessatti kan dhufu Amboon baay'ee biyya guddatteedha, infraastiraakchariin ishii baay'ee guddaa ta'uu qaba. Just wanta akkasiidha namni yaadee kan inni dhufu. Garuu immoo as dhufanii kan isaan laalanii fardaa fi lafadha. Sababni isaas infraastiraakchariidhaan yookaan immoo guddina karaa aangiliisa misooma jennuun yeroo ilaallu Amboon amma kana misoomaan biyya guddatti miti. Maybe currently amma irrattidha kan infraastiraakchariin garaagaraa build ta'aa jiru yookaan immoo ijaaramaa jiru jechuudha. Kunis immoo sababni isaa inni guddaan maybe Amboon bara durii keessatti political figure guddaa turte. Yeroo qabsoo master plaanis ta'ee diddaa gabrummaas ta'ee yeroo dhuma kamiyyuu qabsoon Oromoo yeroo adeemsifamaa turetti fuuldura bu'ee kan maqaan isaa waamamaa ture magaalaa Amboo akka ta'e eenyumtuyyuu hin ganu. Sababa kanaafis paartiileen garaagaraa aangoorra jiranii magaalaa Amboodhaaf infraastiraakcharii garaagaraa yookaan immoo misoomaan baay'ee ishiin gargaaranii jechuudha. Kanaafiyyuu namni bakkee taa'ee kan inni yaadu magaalaan Amboo baay'ee guddaadha jedheetu as dhufee garuu yeroo inni ilaalu amma kanaas miti. Kanaaf immoo sababa kan ta'e gadi fageenyaan oromobook.com irratti haala ajaa'ibaanidha elaborate ta'e kan inni barraa'ee jiru. Kana malees sababoota garaagaraa Amboon waggootan dhibbaan dura akkam turte, waggoota dhibbaan booda akkamirra jirti. Fakkeenyaaf wanta magaalaa Amboo wanti isin hin beeknee fi wanti isin ajaa'ibuu danda'u tokko mootichi Haayila Sillaaseen bara Itoophiyaa bulchaa ture sanatti masaraa biyya Amboo keessaatii qaba. Masaraa guddaa tokko biyya Amboo keessaatii qaba. Sababni inni masaraa maaliifidha dhufee kan inni magaalaa Ambootti masaraa ijaarrachuu danda'e inni jedhuyyuu seenaa mataasaa of danda'e baay'ee nama bohaarsuu fi baay'ee nama gammachiisudha. Isin karaa yaaddan miti twistiinsaa jechuudha. Kana malees magaalaan Amboo bishaan ho'aa uumamaa mataa ishee akka qabdu. So maaliifidha magaalaan Amboo infraastiraakcharii gahaa otoo qabdu, ability gahaa otoo qabdu, capacity gahaa otoo qabdu, amma kana immoo misoomaan kan isheen deemuu dadhabde isa jedhu gadi fageenyaan achirra jira. Akkaataa moggaafamni ishee Amboo maaliif jedhame, Amboo jechi jedhu kun eessarraatiidha kan inni dhufe isa jedhu gadi fageenyaan argachuu dandeessu. Kana malees illee magaalaa Amboo keessatti faabrikaan dhugaatii hundumti keessan baay'ee jaallattaniif baay'ee beektan Amboo Wuhaa jedhamu suni magaalaa Amboottidha kan inni oomishamuu fi naturally dha kan inni produce ta'e achirra qaqqabu. Of course faabrikaa keessa ni gala garuu liquid isaan fayyadaman yookaan immoo raw material isaan fayyadamanii naturally bishaan like floha jedhamee beekamu sanadha waan ta'eef. Kana malees immoo wantoota hedduutu achirratti barraa'ee jira. Mee isin immoo Google irra deemaatii oromobook.com jechuudhaan search godhaa. Books kan jedhu jala seenaatii biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa duukaa waliin ta'ee Oromobook kitaaba isiniif qopheesse seenaa magaalaa Amboo kan jedhu jalqaba irratti ni argattu. Isa deemaatii banaa daawwadhaa ittiin bohaaraa irraatii baradhaan isiniin jedhaa. Ittaan seeniis immoo magaalota garaagaraa ni hojjennaa. Mee namoonni Ambootii kana ilaalaa jirtan like godhaa, subscribe godhaa. Komentii irrattis immoo biyya itti aansinee isiniif akka hojjennu barbaaddan komentii irratti nu barreessaa. Isin jaallannaa. Egaa namni yoonatti kan isin waliin ture ana beekaadha. Torbee immoo sagantaa biraadhaan amma walitti deebinutti torbee gaarii isiniif haa ta'u.